namoota shanan kanaa wajjin yeroo kee hin gubin. Dubaras ta'uu dandeessi, dhiiras ta'uu dandeessi. Tokkoffaa yeroo kan siif hin kennine. Amma fedhe namni biizii yoo ta'e iyyuu, amma fedhe hojii yoo itti baay'ate iyyuu, sadarkaa kamirra yoo jiraate iyyuu, si jaallata taanaan bakka siif kennaa, yeroo siif kenna. Lammaffaan namoota gaafati meesajii itti argitu meesajii kee ilaalanii callisanii tuffatanii dhiisan. Isaan kana faan yeroo kee hin gubin. Sadaffaanii jechi isaanii fi gochi isaanii faallaa kan ta'e guyyaa tokko baay'ee ho'isanii kan sitti haasa'an, haasaa babbareedaa kan sitti haasa'an, guyyaa biraa kan sitti jijjiiraman. Inni arfaffaanii kan guyyaa tokko baay'ee ol si kaasan, guyyaa biraa baay'ee gad si buusan. Sababni isaa jaalalli olis hin ka'u gadis hin bu'u waan ta'eef. Inni shanaffaanii milkaa'umsaa fi gammachuu isaanii kan si dhoksan. Akkasuma wantoota rakkina ta'an immoo kan sheersiif godhan isaan kana wajjin yeroo kee hin gubin. Yaada kana fakkaatu argachuudhaa fi mallattoo iddoo tuquudhaan foloo gochuu hin dagatina. Dhiironni amala shanan kana qabanii gaa'elaaf baay'ee barbaachisoodha yoo argitan biraa hin darbina. Tokkoffaanii dhiira amma hin bilbille amma meesajii hin argine baay'ee biizii kan ta'e hojii isaa irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'e baay'ee filatamaadha jechuudha. Inni lammaffaanii dhiira fageessee yaadu yookiis dhiira poozitiiva ta'e ilaalchi isaa gaarii kan ta'e jechuudha. Sababni isaa gaafa gaa'ela keessa teessan namni kun baay'ee isin yaada karaa irratti isin gatee hin bahu gaa'ela addaan diigee hin bahu waan ta'eef jechuudha. Akkasumallee wanti xiqqoodhaa fi walitti bu'iinsi isin gidduutti akka uumamu hin godhu. Kanaaf dhiira fageessee yaadu yoo argitan filadhaa. Inni sadaffaan dhiira waaqayyoon sodaatu amantaa isaatti cimaa ta'e yoo argitan filachuun gaariidha. Sababni isaa gaa'ela keessa gaafa galu waaqayyo waan sodaatuu fi akkasumallee amantaa isaa waan kabajuu fi isiniini dhiisee hin bahu jechuudha yookiis miidhaa isinirraa hin geessisu. Inni arfaffaanii dudhaa hawaasaa, noormii hawaasaa dhiira hin cabsine, dhiira dudhaa hawaasaa kabajuu fi hawaasnillee isa kabajuu jechuudha. Kan bakka hin taanetti hin argamne akkasuma arraba hin taane kan hin qabne bakka dhugaatiitti kan hin argamne kan hin tuffatamne jechuudha. Inni shanaffaan dhiira of kabaju, dhiira of jaallatu yoo ta'e baay'ee bareedaadha. Sababni isaa namni of hin kabaju, namni of hin jaallanne si jaallachuus hin danda'u, si kabajuus hin danda'u. Nama haaraa moo nama hariiroo keessa ture yookiis nama kan biraadhaan miidhamee dhufe filachuu qabna waan jedhamu irratti waa muraasa dubbachuu barbaadaa jechuudha. Namni haaraan ganaa hariiroo hin jalqabin jiru. Faayidaan isaa inni guddaa maali yoo jettanii tokkoffaanii gammachuu qaba, gammachuu fidee dhufa. Akkasuma immoo oopeniidha waan kamiyyuu ibsachuudhaaf baay'ee banamoodha jechuudha. Rakkinni isaanii inni guddaa garuu hubannoo jaalalaa hin qabani akkasumallee wanta barbaadan hin beekanii wanta hin barbaanne illee hin beekanii jechuudha. Akkasumallee miira isaanii ibsachuun isaan rakkisa. Warri miidhamanii dhufan yookiis hariiroo irratti muuxannoo qaban immoo faayidaan isaanii inni guddaa maali yoo ta'an hubannoo jaalalaa gadi fageenyaadhaan ni beeku. Akkasumallee maal qabu yoo jettanii bilchina qabu, hariiroo irratti bilchina ni qabu. Rakkinni isaanii maalidha yoo jettan immoo rakkinni isaanii wanta hin furamne sammuu isaanii keessatti hafa. Hariiroon inni darbe suni, miirri inni darbe suni jireenya isaanii keessaa qulqullaa'ee hin ba'u jechuudha. Kamtu murteessaadha yoo jettanii isin fedha keessan haala keessan ilaaltanii warra haaraa kana wayyamoo warra muuxannoo qabu wayya kan jedhu isintu ilaalee murteessaa jechuudha. Isin ilaaltanii keessaa filachuu dandeessu. Akkasumallee gorsa kan barbaaddan yoo jiraatan quunnamuu dandeessu. Yoo harka fuunee akkam jirtu hundumti keessan nagaa keessanii mee gaaffii obboleettii keenya kanaa isinii deebiseen achumaan ibsa irratti godhaa jechuudha. Duraan mana barumsaa keessatti wal beekna turre. Amma garuu onlaayiniidhaan michuu taanee hariiroo jalqabnee jirra. Akkamittiin amanuu danda'a kan jedhamudha gaaffiin isheen kaasaa jirtu. Kanaaf egaa namoota michuuwwan fageenyarra ta'anii wal jaallataniif inni guddaanii amanamummaa sana uumuun akkamitti wal amanuu fiduun danda'am kan jedhamu irratti waan muraasa isinitti himaa jechuudha. Inni tokkoffaanii wal amantaan akka uumamuu fi firii taatanii open taatanii fedha keessan miira keessan walii ibsuu qabdu jechuudha. Inni lammaffaanii yeroo fudhachuudhaan maal gochuu qabdu? Wal qayyabachuu qabdu. Waa'ee walii keessanii sirriitti baruu qabdu. Ariifachuu hin qabdan. Waan hundumaatti murtootti ariifachuu hin qabdan. Yeroo fudhadhaati sirriitti wal qayyabadhaa, wal baraa. Inni sadaffaanii yeroo hundumaa viidiyoo koolii fayyadamuun gaariidha. Viidiyoodhaan yeroo hundumaa haasa'uun saayikooloojikaalii maal nu godhaa? Walitti konneekti nu godhaa. Wal shakkii sana carraa balleessuu qabaa jechuudha. Inni itti aanu maal gochuun irra jiraata? Yeroo hundumaa jecha inni haasa'uu fi aakshinii isaatti maal kennuu qabna jechuudha. Iddoo kennuu qabna.
Actioninsa gochasa asaansa kontiinesiidha walitti fufiinsa qaba wanta irra dubbate boriin dubbata ji'arraan dubbata moo inji jijjiiram inni kun baay'ee murteessaadha inni dhumaa obsa gaafata jechuudha wal shakkii balleessuudhaaf yookiis walitti amanuu yookiis amanamummaa guddisuudhaaf maal gaafata obsa gaafata jechuudha tooftaa kana fayyadamuu ni danda'ama gaaffii biraa yoo qabaattan akkasuma inbox naa gochuun ni danda'ama asuma illee follow gochuun dagatina galatoma Ashama harka fuunee akkam jirtu hundumti keessa hin dabarsina amma kanan isinitti dubbachuu barbaadu mallattoo jaalala sobaa isa baay'ee dhokataa dhiyeenya kana qorannoo saayikolojiidhaan ifa ba'e shan isinitti maatii hiriyoota keessaniif illee koppiliingi gochuudhaanii isaan biraan naagaan isiniin jedha inni kun dhiiraafis dubaraaf illee in hojjeta lamaanuuf hojjeta jechuudha. Inni tokkoffaanii jajamuu barbaadu. Yeroo hundumaa jajamuu kan barbaadan yoo ta'e akka isaaniin jechuu kan barbaadan yoo ta'e mallattoon suni mallattoo jaalala sobaa isa dhokataadha jechuudha. Inni lammaffaa miira gadi fagoo hin qaban yookiis gadi fageenyaanii haasoo baqachuudha. Irruma keessa haasoo barbaadu gaafati tooppikii tokko kaastee dhimma kanarratti haasoo jettu inni kun yeroo dheeraa nu fudhata waan ta'eef yeroo biraa haasoo siin jedhu. Baqachuu diskeeshinii bal'aa baqachuu yaada bal'aa baqachuu mallattoonni kuni mallattoo sobaa isa dhokataadha jechuudha. Inni sadaffaanii karoora fuula duraa in laaffisu hin jajjabeessan fakkeenyaaf qalabatii godhanna yoo jette qo'i xiqqoo ishee akkasa ta'u yeroo naa kenni yoo kaate immoo fakkeenyaaf sargii godhanna gaa'ela godhanna yoo jette qo'i jireenya ammoo ol ka'ee jira jireenyi kun xiqqoo ishee isti gar tokkotti adeemu yoo jedhan ta'e dhoksaadhaan si goromsaa jiru jechuudha. Inni arfaffaanii maalidha yoo jettanii amala of giddu galeeffachuu amala of giddu galeeffachuu jechuun bakka achi keessatti hariiroo sana keessatti daangaa isaanii kabajachuu fedha isaanii kabajachuu miira isaanii kabajachuudha jechuudha. Inni kuni akkasiidha. Inni shanaffaanii amala jijjiiramaadha. Akkas jechuun maal jechuudha? Bakka afaaniin isin jaalladha jedhu si wajjinan jira jedhu karoora keessarra jedhu ati nama gaariidha jedhu garuu immoo dhimma isaanii dhimma kee caalchisu dhimma isaanii wanta sana caalchisu bakka sanatti hin argamanii jechuudha waan jedhan sana hin godhan. Akka taqayyiroo wada kaamtu siqaay እኔ አሁን ካምቱ ዱባይ ሳይሆን This is the Dubai habibi this is the Dubai እኔ ምልክ ይው ትምርት ያስፈልጋቸዋል it's okay እኛ አረብ ሀገር ሴቶች ሆነን 5 ዓመት 6 ዓመት የሰራው ስራ ይሄ ነው የምን ደላላ ነው ደላላ ምንም አላጠፋም የኛ እውነት እየመጣ ነው ሰምተሃል እኔ አባት ምክንያቱም እኛ 6 ዓመት 5 ዓመት 7 ዓመት ሰርተን ቤታችን ያንቺ አይደለም ስትል የነበራችሁት አንድ ባላችን የካዳችሁን 2 ብራችን የበላችሁ 3 እንደዚህ ነው ሰራን እኛም ማለት ነው እንደው ያንተ ይሻላል አሁን እናንተ ቆማችሁ ለሰልፍ የምትጠብቁት እኛ ቢሮ ውስጥ ታፍነን ተጠፍጥፈን ተደበድበን ማዳም ጋር እንደባላሞ እንዴት እንደሰራን ራሳችን ነው የምናውቀው ስለዚህ ዚዚዛ የኛ እውነት ይመጣል የኛ እውነት እየመጣችሁ ነው ያለችው ጠንክሩ ስሩ ልክ እንደኛ እንዴ ነው ያመጣ ነው አንተ የካርዳው ሴቶች አንተ የሰረቃችሁት ብራችን የበላችሁ ወንዶች ቤቱን የካዳችሁት ሁሉም እቹትና this is Dubai እንዴ ነው ሳውዲ አረቢያም የትም ሀገር የሰራ ነው እኛ ጀግኖች የመዳም ቅመሞች የተባለው እኛ ስንጨፍር የአረብ ሴቶች ጨፋሪ የአረብ ባለጌ የአረብ ድንግሌላትም የአረብ መኖር አታውቅም የአረብ ምንድናት ባለጌ ናት ስድ ናት ቆሻሻ ናት ምናምን ስትሉኝ የነበረን ይሄንን ሁሉ አችለን ቡሽ ከሊፋ ጋር የዘፈነው ሴቶች ነን ግን አይተህ አይደለ ሁሉም ችለን ነው ቡሽ ከሊፋ ላይ የምንጨፍረው እነሱ ደግሞ ደላሎቹ ማለት ነው አንተ ያየህን መከራ አይቶ ነው ዛሬ የደረሱት መኪና የገዙክ አንተ አሁን አልቻልክ ችሎ ነው ቆሻሻ ውስጥ ተጥሎ ነው እንደዚህ ነው ህይወት ብላ ያላ ጠንክር ስራ ባለ መጣል ይሰራል ሁላችሁም ሴቶች ባላችሁን አምጡ ያላ ሁላችሁም ኑስሩ አሁንማ መንቀሳቀስ ነው yes አሁን የመጡ ደላላ ደግሞ በጣም ጎበዞች ናቸው